namni biyya namaa dhufe furmaa jijjiirama tokko illee hin fidu. Sababni jannata namaa keessa dhufteeti waan babbareedduu barbaadda. Jannata kee dhiistee dhufte kana rabbillee irraatti si gaafata jechuudha. Ichi booda kanaan namni gurri keessaa ba'ee biyya kana dhufa. Wallaahi dhugaan isin jaa biyya kana keessattuu biyyaan an jiraadhu kana Oromoon akka itti jirtu kaartoonni irra kabajaa qaba. Tole ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan waa'een Oromoo tuubiidha. Namni chaanaala kanaaf haaree taatan subscribe godha bika diimtuu kana tuqa warreen ammoo duraan goota like heddummeessaa like faayidaan isaa maali viidiyoo kana ni oofa yoo share godhuu baattan illee yoo like heddummeessitan hiriyoota keessan hedduu bira geessa nama hedduu bira geessa keessattuu arraan tana wanni nan qabadhee dhufe ajandaa jabduudha. Ijoollee biyya Suudii Arabiyaa jirtuu fi akkasumatti rabbiin rahmataa godhuu fi fuula rabbitti haa tolu ijoollee kaleessa karaa Yaman osoo deemu jirtu dooniin yookiin kaan ammoo bishaanitti dhuman sanirraa haasa'uu deemna. Waan san duuba maaltu jiraa fi kanneen kana fakkaatu isiniif nima saniifuu viidiyoo kana share olii godhaa hiriyoota keessan biraan gaa hanga dhumaatti qophii keenya kana nuuf faana tura. Viidiyoo kana fixadhaa waa hedduu irraa barattanii saniifuu koomentii illee yaada babbareedaa nu barreessaa akkasumatti qophii adda addaatiin qabannee isinii dhufna. Jidduu kana keessa gaddaabe kun waan jiruuf jecha saniifuu nu faana turaan isin jaa dhifama saniifuu nu faana turaan isin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa nu faana tura. Okay, kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo marti keessanuu warreen afaan kiyya beektan akkuma beekamu gaa ijoolleen Suudi Arabiyaa keessatti kan rakkachaa jirtu waggaa 2 geessee jirti. Osoo artistii Haacaaluu Hundeessaa Hinduun dura iyyu turan. Ijoolleen kun dhiira qofa osoo hin taane dubartiin hedduunis keessa jirti. Suudi Arabiyaa kana keessatti kan rakkachaa jiran. Egaa akkuma beekamu ijoolleen Suudii keessatti rakkachaa turte. Ijoollee Suudii keessaa qabamte osoo hin taane daangaa Suudiitii fi daangaa Yaman jidduutti kan qabamtee biyya Algar jedhamturraa mana hidhaa geeffamtee jechuudha. Ichirraa sababa maaliitiin sababa dhukkuba COVID-19 dhukkuba koronaatiin mana hidhaa geessan. Haa ta'u garuu eega dhukkuba sanii mana hidhaa geessan booda mootummaan Itoophiyaadhaa dhukkubni koronaa waan jiruuf jecha an bikka hin qabuufi jee ijoolleen mana hidhaa keessatti rakkachaa turte. Dhiira qofa osoo hin taane dubartiilleen hedduu jira. Kan ilmaan qabdu kan ichitti dhaltalleen hedduu jira jechuudha. Ichitti dhalte jechuun kiyya ichitti deessee jechuudha. Saniifuu kabajamtootaa fi ilmaan Oromoodha. Dubbiin ammaan tana dhufte ijoolleen sun iyyattee nama dhaga'uu dhabdee calfiraa jettee jechuudha. Ichi booda ganaa mootummaan Suudiidhaa maal baasee akka namni magaalaa keessaa qabamu baasee jechuudha. San booda ammaan tana rakkoon magaalaa keessa seentee namni mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Kana mootummaan Itoophiyaadhaa yookiin kaan ammoo mootummaan biyya keenyaa kan mootummaa keessan isiniif jiru nuun jiru furmaatatti kannuun dirqamaan jaal. Sababni isaa ummanni kun kan hidhaa seenaniin maqaa Itoophiyaatiin. Isin lammii Itoophiyaati. Fakkeenyaaf ammaan tana lammii Masirii Suudaan kanneen kana fakkaata warreen hiqaamaa biyya sanii yookiin kaan ammoo seera biyya sanii kan hin qabne galaa jirte jechuudha. Akkasumatti Yaman warri Yaman illee galaa jira. Obboleessi kee tokko jira nama diimaadha inni. Ichi booda ganaa ijoollee san baatii 6 dura baatii 6 moo baatii 5 dura ijoollee san ta'algaa irraa qabamtee mana Suudii deete san keessa dhaqee ayyamaniidhaaf hin jee. Akkasitti waa Yamanii fakkaatuuf jecha Yamanii himatee biyya kana dhufee na bira asirraa osoo ijoolleen sun mana hidhaa jirtu inni dura biyya kana dhufee jechuudha. Saniifuu mootummaan takka yoonii fi hayyamtee fi ijoolleen sun hanaa baatu jette ijoolleen sun ni baate. Saniifuu warreen biyya alaa jirtaniif kun hundinuu sagalee keessan akka hiriira baatanii fi ijoollee tanaaf sagalee taatan kanaan isin gaafadha. Okay, haa ta'u garuu wanni na ajaa'ibsiisu wanni raajinatti ta'u rabbiin rahmataa godhuuf ijoollee teenya tan baarratti dhumte wanni na gaddisiisu wanni na ajaa'ibsiisu wanni na kofalchiisu maali nama ammaan tana biyyarraa ka'ee dhufaa jiru jechuudha. Nama ammaan tana ka'ee
dallala isa jaamu sobame ega dallalonni akkuma beekamutti nama ganda keessa qaba ganda tittirra nama qaba jechuudha nama si dammeessu jira sanifu dammees jecha dallalli siin jiru kana tasuma ndageen namni biyya keenya rakkoo keessa waan jiruuf jecha akkasumatti illee biyyi keenya waan rakkoo keessa jirtuuf jecha gujaarraa gusadi waan nyaanneef jecha waan dallalli jiruun kana kallattumaan fudhatee kara biyya kanaa dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata bareedaa harkatti biyya arabaatti jireenya bareedaa dalagaa waa xiqqoo daleedda maallaqni hangana maallaqa Itoophiyaatti itti himaa jechuudha. Nama maallaqa dila sana hin argin. Ichi booda kanaa namni gurri keessaa ba'ee biyya kana dhufa. Wallaahi dhugaan isin jaa biyya kana keessattuu biyyaan an jiraadhu kana Oromoon akka itti jirtu kaartoonni irra kabajaa qaba. Kaartoonni irra kabajaa qaba. Kaartoona kabajaan fuutee yookaan kaan ammoo qoshasha kabajaan fuutee konkolaataa gubbaa keessee konkolaataan fuudhee bikka itti gannaqanitti Oromoon akkasii jiraachaa jirtu. Keessattuu biyya aadan jaamtu namni ala rafa yoo uffata bareedaa uffattee deemte ati Oromoo bitii siin jaan Oromoo warra karaarra rafu kanaa siin jaan jechuudha. Saniifuu ilmaan Oromoodhaa warreen biyyarraa bahaa jirtan dubbii dallaalaa dhageessanii biyyarraa baatanii ifin fitina. Fakkeenyaaf ammaan tanamee waan takkaan isin saniif ilmaa Oromoo fiidoo kana sheer godha nama biyya jiru biraan isaa gahu jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen ammaan tana suuditti hidhamtee amal lama rakkachaa jirti. Amal lameen kana isin miidiyaan OMNs kan hundinuu gabaasaa jira namni dubbateef namni galchees hin jiru. Rakkoo uummata kanaa gaafa suudii dheettee qabamte hidhaa gisee seente namni si baasu hin jiru biyyan namni si darbu hin jiru amal lama hidhamta akka nama bineentiidha yookaan kaan ammoo nama meeshaa seeraan alaa gurgurutti qabanii siiduu jiran jechuudha. Saniifuu ati osoo waan kana dhageessu akkamitti biyyarraa baata gaafii kiyya kun. Egaa rakkoon hammaattus yoo rakkoon hammaattees yoo ni faana argetti rakkoon sitti hammaate karaa wallaggaa kana deema. Yoo wallaggetti rakkoon sitti hammaate karaa argee qottu shawaa akkana wal keessa baqadhaa malee amma booda Oromoo biyya namaa deemuun dogongoraan jaa akka qabataa kiyyaatti. Amma booda namni isiniif iyyuu hin jiru. Sababni osoo rakkoo dhageessaniiti rakkoo deemtanii jechuudha. Gurbaa tokkootu seenaa takkaan isinii himaa yoo dogongorallee dhiifama biyyatti buseen buute. Biyya buseen buutee nama fixxe lafarraa. Akkasitti abbaa isaatiin jeen yaa abbaa kiyya nu yaasii jeen biyya buseen jirtu kanarraa deemna. Oggusan maal jeen yaa abbaa kiyya jeen yaa ilma kiyya yoo buseen biyya kana nama fixuu jiraattees ambiitiin itti du'u yoo rabbiin qadara kiyya godhe carraa kiyya yoo naaf godhe du'u biyyuma kiyya keessatti du'aa jeen. Saniifuu namni kun du'eef ani hin du'u jeen akkas taanaan abbaa kiyya siif beekaati. Ati duraanuu dulloomtee jirta yeroo buseen si qabdee deftee duuta sii maganii jeenan busee kana duraa hin baafadha. Akkasitti biyya dhiisee biyya biraatti baafachuu kuti. Osoo biyya san hin dhaqini muka jala rafee jechuudha. Muka jala rafee ogguma san jawween cinintee muka san jala du'e jechuudha. Osoo biyya sanis hin dhaqin biyya isaarraa is ba'e. Saniifuu biyya kee keessatti yoo nama kanarra rakkinni ga'e anarraas rakkinni gahaa jettee yaaduu osoo hin taane ganda biraa baqadhu. Fakkeenyaaf yoo nufi Harargeetti rakkinni sirra kan ga'u jiraate karaa Wallaggaa. Wallaggatti yoo nufi rakkinni sirra kan ga'u jiraate karaa Harargeedha. Akkana ta'uun nurratti dirqama jechuudha. Saniifuu rakkinni biyya kanaa rakkina hedduudha. Rakkina maalummaa keetiin si tuffachiisu ati gurraacha ta'uun ati nama Afrikaa ta'uun dalagaa dhabuudhaan asitti rakkina hedduu rakkachaa jechuudha. Saniifuu osoo suuriirraa ilmaan Oromoo akkasiin rakkachaa jiranii wanni biyyarraa isin baasu maallaqa kafaltanii san gubbaarraan maallaqni isin kafaltan maallaqa guddaa ichi booda lammata qabamtee galta maallaqa san yoo biyya keetti kan dalaytu taate bu'aa hedduu fiddaa jechuudha. Namni biyya namaa dhufe furmaa jijjiirama tokkollee hin fitu. Sababni jannata namaa keessa dhufteeti waan babbareedduu barbaadda. Jannata kee dhiistee dhufte kana rabbillee irraa itti si gaafata jechuudha. Haa ta'u san booda amma biyya nan keessa jiraadhu kana bikka takka irraa bikka takka deemuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf aadan irraa sanaa dhufuu hin dandeessu, sanaa irraa aadan dhaquu hin dandeessu. Akkasumatti ammaasii yoo nufi taarifa dhuftees dallaalonni isa si gannaqa magaaluma aadan keessa si gannaqa. Karaa suudii si oofuu hin danda'an ilmaan Oromoo. Karaa suudii deemuu hin dandeessu. Anaa biyya kana keessa jira. Dallaalonni dalagaa adabeetii ammaan tana warreen duraan akkasitti if goggodhu hundinuu namarra deemee siyaaraa takka takka yookaan ammoo maallaqa jimaa nama gaafata.
warri dallaalonni duraan uummata Oromoo oofuu ture karaan cufamee jira anaatu sinima karaa waan cufamee jiruuf jecha dhuftanii maallaqa keessan baastanii magaalaa Adan keessatti rakkattan malee karaa Suudii namni isin oofu hin jiru kan lammadaan maasii Suudii eega dheeyxan booda dalagachuu hin dandeessu si qabanii mana hidhaa si geessa sinaqan akka durattitti silaa mana hidhaa sinaqanii biyya si fe'an bareeda amma biyyatti si fe'uun hin jirtu mana hidhaa keessan rakkattaa jechuudha rakkoon saniifuu kamtu irra si jira yoo rakkatarree ha biyya keetiitu irra si jira jechuudha afaan beektan yoo ni fuuleen sidee yaa buleessa kee ulee nan dheeni ettaan si rifataa jechuudha lannoo nama Oromoo waan ta'eef jecha koyoon fi sidee maal sinjaa kalb himaara sigalee nama saree dha'uu jirutti itti fakkaatati saree san turra kabajaa qabaa sirra kabajaa qaba isaa biratti saniifuu nama gaafa Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam nutti dura baqatee nuti teessifnee daaba hunda kanneen fi firraa qajeelchineetu arraanta nuti uffachaa jira sananyu godhe numaa godhe jechuudha saniifuu obboleeyyan kiyya shawwadamtanii biyya muslimaatti ichi deemneettanii biyya kana hin dhufina galatoomaan isinin jaa dhaamsiin ani isinii dhaamu kana uummata Oromoo viidiyoo kana sheer godha horaa bulaa warra isaaniitii fi maatii isaanii hunda rabbiin rahmataa godhuu fi sabrii fi imaanaa kennuu fi saniifuu rakkoo uummanni Oromoo aneegaan dhaladhe ranga ammaa rakkuma Oromootiin dhalachaa guddadde abbaan kiyyaas akkasuma saniifuu asirratti gahuu qaba jechuudha rakkoo osoo haasoo hin taane waan babbareedduu uummata Oromootti haasoo qabna waan babbareedduu ilmi kiyya rakkoon guddachuun fadhon waan babbareedduu yaasin akkana godhee maarreen akkana godhee waan gaarii asuma ollaa keenya kanaamate 25 Somaaleen yaa irra jirtu takkaa rakkoo haasoo hiteen beektu sababni isaa if dandeessee jechuudha hanga if dandeessanitti rakkoon isin keessaa hin baatu saniifuu yoo fi biyya keessanii falmachuu baattanii harka tokko taa'uu baattanii biyya keessan qabachuu baattanii ilaa fi ilaameedhaa hojii jiraachuu baattan nama rabbiin abaaree taatan jechuudha saniifuu namni bilisummaa hin qabne sareedha keessattuu saree maraatti jecha jaarraa abbaa gadaa jeesan akka jecha san nama bilisummaa hin qabne sareedha bilisummaa qabaachuu qabna jechuudha abbaan keenya sooressi jaarraa abbaa gadaa nuun je'ee nu bira kutee dhaamsa nuu dhaamee namni bilisummaa hin qabne sareedha keessattuu saree maraatte dikeera deemti namayyumaa dhaa jechuudha saniifuu jecha sana gabrummaa iddaan bukuuf na daddabnu ilmaan itti guddifnaa jee waaqa guutuu amma meeqa dura akkana jee jecha sana arrallee annaa ilmaa kiyyaa itti guddisa no kun ta'uu hin qabu jechuudha saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa viidiyoo kana sheer godhaa waliin gaa namni biyya keessa jirtan please hadaraa Oromummaadha yoo rakkoo dabalachuu feete malee biyya kana hin dhufini azaana jira kullu shee baat salaa jaanii saniifuu nufaana nageen nuturaan sinjaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh